ummanni Oromoo erga Jawaar hidhamee waa sadi wal bira hiyyoome. Tokko siyaasa ni hiyyoome. Lama qorqalbii ni hiyyoome. Sadi tokkummaa ni hiyyoome. Har'aan tana tokkummaan keenya fajaajee bakka iyyattuu salphataati jirra. Hayyuun Oromoo meeti. Beektonni Oromoo meeti. Beektonni Oromoo kan biyya alaa kana biyya Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota ardii garaagaraati irra jirtan. Beekumsi keessan siyaasuma qofa irratti. Beekumsaa fi naatoon isin ilma namaatiif qabdan siyaasuma irratti. Kunillee siyaasa. Ilmaan Oromoo 100,000 lakkaa'amantu mana hidhaa Suudii keessatti guyyaarraa namni 5 haga 20 du'aa jira. Qaama isaanii argitanii jirtan. Hin agarre jechuun hin taatu. Seenaan isin hin gaafatu. Isin beektota, isin hayyoota. Gaafa tokko biyyee ka jirutu biyya jedhanii bar. Yoo Jawaar hidhaa jiraate bar isintu abbaa biyyaati. Maali isinitti hin dhagahamu ilmi namaa? Nama sagalee ta'uuf dhabee yoo akkatti rakkatu. Yoo akkatti dubartiin yoo saraamika irratti deettee ilmoon isii achitti isii duratti duutu. Qilleensa qabbanaa waan fudhatu dhabdee qilleensa ho'aadhaan achitti gubattee duutu. Gurguddaan jiraan humna qabu dargaggeessi ka biyya ijaaruu danda'u. Kan rakkoo baqatee biyyaa bahe, karoorroo baqatee biyyaa bahe har'aan tana biyya namaa keessatti qilleensi itti dhiphateetiniin ho'an biyya namaa keessatti yoo du'u qaamni isaa akkasitti qoree yoo baasu isinitti hin dhagahamu. Hayyoonni Oromoo meeti. PhD, Masterii, Profeesar, Injiinar maqaan itti isinii waamnu maqaan kijibaa maal nu fayyada? Jiraachuun keessa maaliin nu fayyada? Sagalee nuu tayaa. Dhaabbilee kijibdoota addunyaa tan ilma namaatiif dhaabbanneettu san loogii dhaabbilee loogii san tan akka Human Rights Watch, UNCHR jechuudha. Amnesty International warroota akkanaa kan huraa duratti baay'iyyaa. Moo dhimmi kun biyya biraa keessatti malee ilma namaa ni ilaallatu. Bar dhaabbanni kun kan dhaabbateef ilma namaatiif malee biyyaaf miti. Waan biraa yoo dadhabame Suudii keessatti yoo jan kan hin hojjenne taatellee dhiibba mootummaa kanarratti geessisanii akka ummanni kun qilleensa argatu, akka ummanni kun hin dhumne, akka ummanni kun nyaataa dhugaatii argatu. Nyaataa dhugaatiin adabamanii bar ho'arratti nyaataa dhugaatiin adabamanii akka kana argatu akka taasisan dhiibbaa irratti godhaa taasisaa. Kan biraa mootuu warra biyyaa warra mootummaa deeggartaniif kan mootummaan deeggarrellee kan biyya alaatitti dhumaa jiran ka 100,000 lakkaa'aman kun ilmaan keessan. Ilmaan keessan dhaaltuu teessani. Ilmaan teessaniif dhaabbadhaa. Haga fedhan isin ajjeesanii dhumaati jirtaniiti. Ilmaan teessaniif dhaabbadhaa. Ummanni Oromoo addunyaarra jirtan ilmaan keessanii birmadhaa. Seenan isin gaafata ilmaan tun qilleensa dhabdee osoo iyyitu osoo nu dirmadhaa isin hin jettu. Yoo mana hidhaa keessatti dhumte seenan isin gaafata. Warri biyya alaa jirtan waan biraa yoo dadhabdan dhaabbilee akkanaati irratti akka dhiibban irratti godhamee nyaatumaa fi dhugaatii illee taatu argatan. Ummata kanaaf akka taasisan gargaarsa godhaaf. Iyyaaf jara keenya ilmi namaa guyyaarraa nama 5 haga 50 dhumaa jira. Hin mul'atu. Namtichi leencoo baatii jedhamu ka garaa dibbee sun ilmi baalabbaataa qabsoo Oromoo keessatti illee waggaa 40 qabsoo Oromoo qancarsaa bahe. Har'aan tana biyya Arabaa taanetiin lukkuu nyaata. Garuu isa biratti reefki ilmaan Oromoo guyyaarraa tallaajaa kaayama. Isa biratti mootummaan biyya san bulchu mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad guyyaarraa dhimma dhuunfaa isaaniitii irratti leencoo baatillee guyyaarraa dhimma dhuunfaa isaaniitii irratti dhimma sadaqaa kadhaa irratti dhimma mallaqaa fi siyaasa isaanii akka itti ijaarratan irratti dhimma akkaataa itti siyaasa wajjin waliin daldalanii irratti mootummaa Suudii wajjin guyyaarraa mari'ata. Sadaqaa kadhatu irratti guyyaarraa mari'ata. Garuu waan ilmaan mana hidhaa keessatti dhumaa jirtu hin kaasan. Kanaaf sagalee nuu ta'a. Yoo har'a sagalee nuu taane ilmoomni keenya maali? Oromummaan teenna maali duuba? Ilma kiyya akkamitti nuun jettan duuba? Akkamitti Oromoodha jennee tokkummaa wajji dhaabanna duuba? Gaafa kun asitti du'u yoo kun asii taphatu. Kan biraa mootuu dhaamsu warra TikTokitiif hin gaya sirbi ni gaya. Kana booda sirbi ni gaya. Dhaabaa sirban dhaabnaa. Artistoonni isin sirba isaaniitiin sirbaa jirtan takkittiin waa'ee kennaa dubbataa hin jirtu. Artistoonni sagalee uummataati. Artistoonni tokko sagalee nuu ta'an jirtu. Sheeyni tokko sagalee nuu ta'an jiru yoo biyya keessaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa taate malee. Sheekoleen sagalee nuu ta'a, artistoonni sagalee nuu ta'a, aktiivistoonni sagalee nuu ta'a, ummanni Oromoo guutuun sagalee nuu ta'a. Ilmaan teessan du'arraa baraaraa 100,000 ilmaan teessan mana hidhaa keessatti gidirfamaa jirtuuf sagalee ta'a.